ابن خطاب وصوني في قرتي قام رسول صلى الله عليه وسلم نفاجرني هيدو خبوي رسول لاركي يا عمر مال تاتي جين عمر اسبر مجا دردراتك وخولاتنا ردابتي بويون اركي جين رسول نس دوبا قرتي مجا خنا بردكني مال تاتي او بليسخي مال تو كسبوچي سجنان يا ارجما ربي بردي لي هم ماتتي تو قرتي بديتياتي تو اكن بوچي سجين maali diliin teetun gartee dachii fi samii tanarraa osoo guddoo taate bar rabbiin siif araaramaa jennaan yaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallami bar diliin tiyya gartee dachii samiirrallee guddoodha jeen duuba sanbooda gartee duuba diliin tee gartee kurshii rabbii tira ni caaltii jennaan yaa rasuula rabbii ee bar ni caaltii jeen hayyee arshiirra ni caaltii jennaan ee arshiirrallee ni caaltii jeen duuba rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ajaa'iba duuba gartee wannummaan akka guddoodhaa takka si bochisu sun diliin tun mee maaluma nan dhoysinii naaf himii jeen. Ajaa'iba hayaa duuba rasuulaaf maal deebise gurbaan? Hoggu kana duuba gartee mucaan rasuulli naa himi jee isa gartee gaafannaan irra deddeebi'ee mucaan yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ansitti himuu bar dilii tiyya tana nin qaanfadhaa jeen. Humaan qabuuti naaf himi jeen ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Hoggu kana mucaan yaa ergamaa rabbii ani gartee saamuu yookaan immoo gartee hattuu qabriitiin ture qabriin saamuu ture jeen waggaa torban tana dura kutee kana guutuu gartee qabriidhaan saamaa ture jeen subhaanallah duuba gartee osoon akkanatti gartee qabrii saamuu jiru intaloon takka gartee ta madiinaadhaa duutee hogganii fi gartee namoonni firaa fi haaliin isaanii awwaalanii biraa deeman isaan boodaa dhufee qabrii banee jeen qabrii erganiin banee booda qabrii tana baneetiin waan isiin qabdu gartee kafana isiirraa baafadhee akkasitti gartee biraa bahee jeen osumanti qorraachiin fagaatiin shayxaanii natti waswaasee itti deebi'e ammallee laa ilaaha illallah duuba gartee zinaa itti dalagee jeen subhaanallah erganiifin zinaa itti dalagee xiqqishu biraa gabbahee tarkaanfadhee booda qabrirraa akkana naan jette jeen lafaa haati duuba gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin gartee miciyyoo tanarraa gartee qabrirraa kaasee akkana naan jette jee way badiite way halaaqa kee yaa mucaa dardaraa rabbiin nama miidhe irraa fuudhee kan miidhameef kan rabbii dalagaan ilma namaa takka isan dhukan hin sodaattu maaliif safara akhiratti qullaan hambiftee deemta yeroon fuula rabbii dura gartee gaaffiidhaaf dhaabbadhu janaaba wajjin na dhaabdee naan jette je'ee osoo inni himee hin fixin ergamaan rabbiiti sallallahu alaihi wasallam afaan qabatanii yaa faasiqichana ati dhugumatti ibiddaan malte ijumatiyya duraa deem je'een naan jeeje mucaan dardaraa kunis yeroo ergamaan rabbii akkana ja'uun abdii kutatee ergamaa rabbii biraa bahee deeme. Ajaa'iba duuboo sanbooda ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam biraa hogguu deemu eessa dhaqe? Saniin booda duuba gartee erganii fi abdii kutee ergamaa rabbii biraa bahee deemeen booda kara mana isaa galee boohee araarama rabbii isaa kadhataa erganii fi guyyaa 40 tureen booda harka isaa gama samitti ol qabee yaa rabbii kiyya yaa rabbii Muhammad yaa rabbii Aadamii fi Haawaa yoo toobaati jettannarraa qeebaltee jiraatte yoo toobaati jettannarraa qeebaltee jiraatte rasuula rabbiitii fi asaabota hundaa'u naa beeksisi yooniif toobaati jennarraa qeebaluu baatte immoo ammumatti samiirraa ibiddanatti buusiiti asumarratti na gubi na adabii ibidda jahannam san jalaa nagee na baasi jee rabbii isatti gartee boohee kadhate. Saniin booda gartee mucaan kun erga mana galee rabbii isatti booheen booda rabbiin alayhi salaam jibriil gama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ergee akkana jeen yaa Muhammad rabbiin nagee siin jea nagee sirratti salaammata siin jea rabbiin jeen sallallahu alaihi wasallam rasuulli rabbiiti sallallahu alaihi wasallam nageeni kan rabbiiti nageeninis isumarraahi boodas gamuma isaati jeen jibriilis alayhi salaami rabbiin akkana siin jea jeen makhluuqa siitu uume siitu qananiisaa siitu nyaachisee obaasaa siin jeen rasuulinis sallallahu alaihi wasallam lakki rabbii anaa fi makhluuqa hunda uume kan anaa fi makhluuqa hunda qananiisu kan ana nyaachisu kan na obaasutu makhluuqa hunda nyaachisee obaasee qananiisaa nuti hundinuu araarama rabbii irra barbaaduudha je'ee deebiseef saniin booda gartee jibriilis alayhi salaami rabbiin akkana siin jeen gabricha kiyya dhiifama godheefiitiin jira atis dhiifama godhiif siin jeen erga gartee jibriil rabbiin dhiifama godhuu fi gartee rasuula keenyatti himeen booda ergamaan rabbiiti sallallahu alaihi wasallam mucaa dardaraa san nama itti ergee yaamsise akka rabbiin dhiifama godheef takka takkaan itti gahimee isa gammachiise duuba obboleessa kiyya gartee yoonii fi gartee badii fedheen dalaga jettee rabbi irraa fagaatte irra wayyamo yoonii fi gartee tawbaa deebitee rabbii keetitti boochee irra wayya. Subhaanallah wallahi seenaan haga seenaa tanaan ariifachiifte takka illee hin jirtu. Subhaanallah rabbiin keenya hedduu takka garaa laafadha subhaanallah yaa rabbi deetiin waraarame obboleessa kiyya seenaa akkanaa naa hima kan keetiif rabbiin gubbaan ilmiidhaan si haa dabalu jazaakallahu khayran